السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفني درجت كما جنتوتا في جاتنتوت أمة أورمو إدل الدنيا مبتدر كم كيسن لكن بكمان جتنت موبايل جسمي جدا إيكا أرمو كيسما شرشري Kismati mana itu media terkena jeram. Sebabnya mana itu media terkena oh mali wanted kaum kesenderan lalu. Karena aku pada rumah kopi henat nodi akan terten asmati nafera kopi jamu kopi kamaju wala kolam nanti. Mami kamu waroni YouTube objek hoki China dan YouTube kan apa jadi itu tidak dikasih dapat. Matanya banyak kisah dapat yang semua buat apa ya? Kisah dapat itu orang nama kisah tu kan YouTube pun fadah. Itu jabata. Eka mari kana waramu anman suncar kami kalau situ orang. Mencuna mo sera YouTube bisa. Jadi kalau agak banci sih atau profesor biologi gara monetize yokin gara kafat yokin dari kasih tiga falangan itu anakku kalau jatuh tapi cara tentu nantinya asman kalau mati cuma bagai mati bagai ada pikir orang sahabat sejarah congratulations sejarah wan bayi di rumah cunti gamat masih itu harga meja gamat kenya gamat orang muda gamat kena wan abani nombor dapat dijalan ada mana kena terkami ondafu orang ni mati cuntan orang ni mati cuntan jadi sudah kom sini gara-gara kemudian jadi stan abdi serakaman kami cun dulu sebuah kalau kita turki kasma memakai ini jodoh nama kari kaya dia ada bisa memakai mereka jodoh karena aku nanti kali ini sekolah satu itu nama berbeda ambil nama berbeda jadi nama berbeda karena aku mencoba fasontan namun sekarang dua jalan akka jabeessitanii bara dhaabbatanii jabaadhu abshir waliin jirra sirriitti leetanii akka jabeessitan waan biraa isinirraa barbaadu faammaa jechuudha. Kun ammoo gargaarsa dhaamuu keessaniin gargaaruu dandeessanii gargaarsa hojii ammoo mallaqa osoo hin taane dhuguu keessanii jabaadhu akkasumas wanti ta'uudhaaf malee waan biraa miti jechuu asumaan dhaamsa siidaa moo jiraate jabaadhu hojjedhu fakkeenya akka namaaf taatu. Dubartoonni keenya dhugaa dubbachuuf amma akka duraatti hedduu tokko namatti tolanii sooshaal miidiyaa mataa isaanii banatanii motora ta'anii baay'ee tokko sochootaa jiru hedduu nama gammachiisa hedduu namatti tola. Ammallee fakkeenya waliif taatanii warroota dhufuu barbaadan illee fidanii akka hojjetan akka taasistan asumaan isiniif dhaama. Dubartiin keenya yeroo duraa akkanatti beekamanii dunqorfamuun beekamanii gadi qabamuun beekamanii. Amma kok benar-benar aku sadarkaa miidiyaa dhuunfaa isaaniitti banatanii waan fedhan irratti hojjechuu gaarii jiran miidiyaa illee yoo hojjetan ammoo waan gaarii miidiyaa barumsa qabu kan dhaloonni godhuudhaa waa baratu ta'uu qabu. Shamara qofaa osoo hin taane dhiironnis yoo miidiyaa banatanii fayyadaman waan gaarii hojjechuu osoo hin taane waan gaggaarii hojjechuun dirqama irratti ta'a jechuudha. Maaliifuu sababni isaa dhaloonni barbaadullee viidiyoon kun yoo nuti illee abbaan fedhillee utuu inni ta'a. Kanaafuu waan namni irraa waa baratu akka hojjetu jechuu barbaadaas qofa yoo taane fakkaattoonni isillee hundinuu waan gaarii akka hojjennu asumaan isinii dhaamuu barbaadaa egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya sagantaa haasaa yookiin shirri kanarraa waa bartu jedhee yaada. Akkasuma nama waa dhagahee itti fayyadamu nu haa taasisu. Warroonni gara duubattis jirtanii abshiraa ni guddattuu ni dhuftu. Amma immoo kana keessatti wanti isinii dhaamu takka yoo jiraate
wanti kun abdii nam kutachiisaa osoo ati hojjettu si harkaan hubatti deebi'a hamilee sin cabini eenyuun yaa ta'u namni waan hojjetu keessaa bu'aa bayii hedduu darbee waan gaariitti dhufa malee lafumaa kahee waan gaariitti akka dhufne akka beektan isiniin jechuu barbaada. Akkuma argaa jirtanii fi akkuma beektanitti namoota baay'ee kan monetizii ta'an yookiin kaffiyaa yookiin kafaluu fi jalqabe duubatti ka deebisa hedduu jira. Wantoota akkasii ilaaltanii abdiin kutatinaa jabaadhaa hojjedhaa gara fuulduratti akka waan gaarii hojjettan akkuma warroota biraa akkuma biyyoota biraa akkuma lammiilee biraa waan gaarii akka hojjettan asumaan isinii dhaamuu barbaada. Egaa Ahmad Oromoo TV warroon hin beekne an jalqaba irratti maqaa koos hin himanne Ahmad Oromoo TV tiidha. Warroonni maatii michuu taatan hundi keessanuu akka waliif sheer gootanii kan dhufnellee kan dhufellee biraan geessan isiniin jecha sagantaa kennaa isaarraa asumatti goolabnaa michuunis waan jettoo jiraate nu raddaa jirti. Amma immoo kallattii maan gara michuutti sin dabarsaa an turtii gaarii sa'aatii kiyyaa fi yaada kiyya xumuradhee jira. Hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja Oromooti jaa hunda keessanuu xiqqaa guddatu hin jenne jabaadhaa isin jechuu barbaada. فنعم المولى أغني كما جال ممكن ربي قدامك تنسى ولانا بركان قوين يومون وفكن مولانا إبسادان دي دوغار غني قرانا إقراد جل كمي وبرچوبانا كن كبينيا كينيا نمالين يتانا كارا وبرچو يجدمو معنا